jira. Jaraa dubbii jaraa rabbiin haafituu fi ani gama kiyyaan na waamtanii awwaadhee yoo jaarsummaa kennatan uummata biyya kanaa waliin hin xumurraaf yoo lakki miidiyaa marra fixanneedhaan isin xumuraa fi galatooma hangama kiyyaan waan jedhu fixadheera. Galatoomtee. Qoy hawwi siimiti tara siimiti. Abdi. Yaa asli maal jette? Waan Nasriin jedhellee dhageette waan hawwiin jettellee dhageette kiyyalleen dhufe viidiyoo bani qoradhu ka. Rabbitu abbaa dubbii si godhe. Warri koomentii afaan hin bahin as jala deemtanii jiran nuuta itti maradhamne. Abboo kiyya Wayyen dhagaa. ergaa si ergine maal goote nutti hin deebite si erganne silaa sheeka nu fidi sin jennee galsibifne maal goote nutti deebite. Akkasi. Ergaa isin na ergitanii ergamee jira garuu ustaasni amma sa'aatii kana rafan natti fakkaate silkiin irraan kaasee abbaa maatiiti. Gaafa isaan hin jirrellee kinoo Naasirillee as jira anillee as jira kumeestollee asuma jira. Jarri kun yoo dhugaan isaanii akka baatu barbaadan jara keenya nuti hunduu ilmaan jaarsaati. Ilmaan jaarsaa gaafa taane jaarsummaa namni gaafa namaa laalu jaarsaan gadoon bu'ee sirnumaan namaa laala. Yoo dhugaa isaanii argatuu barbaadan hawwiillee yoo birriin isii akka galuu barbaadde jaalmirkillee dhugaan isaanii akka bahuu barbaadan dubbii gadi buunee ilaallaafi. Yoo immoo akka hawwiin amma jettee warri Dubaay hattu jettu kuni ani garuu fudhatama hin qabu. Walumaa galatti nuti dubbii keessaan laallaafi yoo isaan nu kennatan okay. Yoo nu kennatu baatan akkuma abbaa haqaa rabbiin haa baasuu fi yoo isin gargaartan ni gargaarra jedhan gama kiyyaan. Ana hattu isiniin hin jedhe warri Dubaay hattu isiniin. Asli waa lama goona. Ila asli waa lama goona. Hai. Hin bilbilin Eto ajaan kiinsi bakka qabi badabdi. nutti asli kiyya waa lama goona. Amma dubbiin gara nama harkaa taate. Namanna bilbilaa jira beektaa jalaan. Waa lama goona. Takkattiini tokkoffaa mucaani. Dubbiin xiyya lafarra naa haalaalamtuu lafarra naa haalaalamtee kaatee oliin na deebitanii jedhaa jira. Mucattiin ammootu ka jechaa jirtu wanni lafarra naa haalaalamu hin jiru. Lakki haqanarraan qabu homaa isiin haqanarraan qabdu. Homaa isiin haqanarraan qabdu jedhee haa kakatu haa naa kakatu. Qabeenya kiyya barbaada hin jiru yoo jedhe nattaa himu uummanni kun bal'aan na cinaa dhaabbataa waan jedhu qabataatiin jirti. Dubbii kana lamaan cinaa qabannee haa laallu. Tanniin lamaan keessaa tam goona jecha irra walii haa gallu. Dubbiin gabaabduun tanuma. Maarree akkana goona. Nuti aarii Nasrii fa'aallee ofirraa achi nuti ka hawwillee hin fudhannu ka Nasrii fa'aallee hin fudhannu jaruma kana ofitti as qabnee mucaa kana kakachiifne moo kakachiifnee intala Oromoon gargaaratamoo lafaan geettanii dubbii kana qorattanii yoo waa biraa jiraate irraa nuuf hiutanii yoo hin jiraanne akkuma reefi irra deebi'a kiisaa wayii waan isin ittiin qaaqaamtu akka hawaasa Dubaayitti fuutanii nutti hin deebitanii jechuun ni barbaada. Nama qeeroof dargaggoota manguddoota Dubaay warra asirra jiran nama afurii kana. Asli waan hafuudhaan yaada isin eega dubbattanii. Milki yeroo tokko waa dubbadhu annaa kennime baay'ee dubbataa bultanii. Milkii miti amma gaafii irra qabu. Maarree aslii kiyya awwal shee dhugaa dubbatuu fi tiktokii kanarra nu haara'een dhufne kaleessallee jaarsummaa namaallee waliin dubbataa turre. Gaafa rakkoo Oromoollee gaafa bal'oo Oromoollee waliin hojjannee jirra. Eenyu akka ta'ee fi maal akka ta'e nullee wal beeyna. Uummanni illee wal beeka. Siigalee. Ani Nasriin hin cadhisettee dheengaddee waa taasoftullee hadhallee arge. Ammoo bakka kanatti hagam akka nu diqqaannillee maal akka nu taanillee argite. Ammoo takkittiin wanti na aarsu hin jiru. Maaliif namni kamuu kiiloo ofiitiin nama madaala. Siigalee. Qunnaa ofiitiin nama samara malee kiiloo ati qabduu fi kiiloo uummata bira qabduun namni nama madaalu hin jiru. Siigalee. Ani hawwiin na ulfeessite, na xiqqeessite, na kennatte, dhiiste wanti naa dabalu, wanti narraa hir'atu tokkollee hin jiru. Ammoo kabajaa uummataatiif maa cadhise uummanni koo jedhan seenne dubban. Haqa barbaaddanillee taanaan ammoo bifa kanaan ijoollee kanaa jaarsummaan haa xumuramuufi.
yoo milkiin dide sodaata karraan qabnu nu milkiin nun gurshu nun bulchu sii galee milkiin haqa mucayyoo kennuu dide baay'ee keessa jira sii galee waan haganaa irratti agarree waan haganaa haqni mucattii kanaa biratti hafee dhoorgate yoo jenne wanti milkii sodaatan takka illee hin jiru. Yoo mucattii illee didde warri jaarsarraa bakka mucattii irraa bakka bu'ee deemu warra akka Muniir fa'aati warra akka Hasan fa'aati hin jiran jaarsonni mucattii illee jaarsota san waliin dubbatanii mucayyoo illee diddee yoo jedhe jaarsi fi danda'u mucattiin qabata dadhabu ammooyyuu uummatattiin gadi ba'a. Kanu jenne illee kana sii galee amma mataa dubbiiti an irra deebi'ee an hawwiin nu kennatteef dhiiste wanti na aarsu tokko illee hin jiru. Sababni illee an karaa dubbiin gara deemtu waan beekee fi waan hubadhee waan argeef kaleessa illee harka duuba qabadde. An akka seenu kana godhe dhugaa rabbi nu haa dubbisu uummata ebalu faatih hojjedhaa turee fi kabajaa sii qabuuf nasriin faatih hidhatanii dhokatanii taa'aaran jennaan anillee nama dhokataa miti tiiktokiin kiyyallee dhokataa miti aslii wanti na dhosse hin jiru. As jala taa'ee kabajaan dhageeffataa jira siin jedhe. Waan an hagarraa calliseef ammoo deebiin harkaaf harkatti asumatti deebi'ee jechaadha. Sii galee walumaa galatti yaada kiyya yoo goolabuuf waan atamma jetteen yoo danda'ame dubbiin ijoollee tanaallee ka dhumattu ummanni Oromooillee xiqqaa guddaallee ni beeka. Miidiyaa irratti miti lafarratti dhumattiiti akka yaada kiyyaati kun. Ka dhumattuuf dhibbarraa dhibbatti ijoollee tanaa dubbiin jaraa lafarratti dhumattiifi. Yoo danda'an innillee isiilleen jaarsa kennatanii atillee eega jalqabarraa waan kana itti xaartee haga gaafa wanti kun goolabamuutitti guruppii ofii keetii kiriyeeti godhiitiin waan kana jalqaba haga xumuraatti keessatti hordofiif warra miidiyaa warra ajandaa suusii qabu kanaallee ammoo gaafa waan kana goolabde manuma kan kee kana bani nama 10,000 kana fidii fi maarree dubbii ijoollee tanaa xumurree herreega jaraa haganadhaa irraa fuunee fi hagana bira hafe hawwiillee hagana fuune milkii irraallee hagana fuune jedhi warra miidiyaa kanallee gurra buusi maaliif isaanillee gurra toosisa waan ta'eef jecha waa dhagahuu barbaadan sii galee waan itti ifaajanillee waan ta'eef akka kana yoo goote maal sitti fakkaata yaada jedhu kenna ani fixadhee jira obboleettii tiyya hawwii osoo asirraa gadi hin bu'in afoo inaa lillaan gama kiyya. Abdi abeette waan nasriin jedhu. Haaran balee. Abdi. Abdi. Abdii miyuutii godhee jira. Anillee asirratti waan tokko dubbachuu barbaada beektaa silkiin kootillee akka carraa chaarjera fixachuuf deema. Akkuma Naasir jedhe yoo dubbiin isaanii akka dhugaatiin isaaniif halaalamu yoo barbaadde mucattiin kun warra Dubaayititti yoo kennattu Naasir yookiin kiyya yookaan kumeestoo osoo hin taane hayyoota baay'eetu jira nutti haa kennattu ni laallaa fi ni xumurraa fi isinillee itti manne yoo lakki kanaa miti jette isinummaa warra sooshaal miidiyaa asumarratti xumuraa fi kanuma dubbiin. Abdi eessa badde? Asli jira dhiifama. Ayila takkatti akkana goona jiran. Dubbii gabaabsa. Mucattii waan takka qofa gaafanna. Gurbaallee gaafanna. Gurbaan waan natti hin fakkaatu. Mucattii waan tokko qofa gaafanna. Mucattii. Mee warra Dubaay keessaa hin kennadhu yoo jechaan ka jiraattu taate. Jaarsa Dubaay keessaa jaarsummaa hin kennadhu. Kennadheenaa haalaalanii naatti naa deebi'anii jechaa hin qabu yoo ka jettu taate. Nama bakka buufadhu dubbii tana yeroo muraasaafillee haa taatu guyyaa takkaa fi gadi bu'anii ilaalanii oliin haa deebi'anii ati jaarsa ebaluun bakka buufadhe jedhiiti eenyuun bakka buufatta waan tana dubbadhu yoo kana taate malee dubbiin tun nu qaqaa jirti akka malee nu hidhaa jirti hidhama guddaa keessa seenaa jirra waan tana eenyuun bakka buufattee gadi buunee si ilaallee sitti hin deebina yoo akkas hin taane ta'e ammootu ammallee waluma qaquu ta'aa jira hawwiitiyya mee akkam jettaati waan kana. Hawwee maal jettaati achi haasaa dhiisi waan abdiin jedhu kana achirraa ammoonee ribsiifanii dhoofsifnee gachi. Hawwiitiyya. Hawwi. Yee. Hawwi. Waan warri nu Dubaay jedhu dhageette kunoo dubbii lafarratti ilaallee waan argine isinitti deebina. Ilaala mucattillee naguma aarte aguma dhugaa qabdi aguma aarte nu komatte afoo inaanillaahi ilaalla fi jedhaa jirani kunoo ijoolleen Dubaay ati maal jetta?
Hedduullee isin dadhabsiiseera, hedduullee isin xaarseera, hunda keessanuu dhiifama narraa ta'ati rakkotu nama rakkadhee isin dhufni. Amma kiyya dubbii jechuun an fidee ijoollee Dubaayitti ittiin kennadhuun isinii galee fidee ijoollee Dubaayitti ittiin kennadhu. An amma dide dubbii tiyyallee argeera, haqa tiyyallee argeera, milkiin illee kakachuu dide quraanaan hin kakadha ilmoo tiyya hin kakadhu naan jedheera. Dubbii tiyya allafatti hin buufadhu asuma Oromoo nallee hin gargaarinaati. Nattu faana eebbisaa ganna dhiisaa. Nattu faatii na eebbisaa ganna dhiisaa. Haqa kiyya hoo rabbi milkii irraa kutee guyyaa wayii ol baasee uummata Oromoo afoo akka rakkadhee dhaabadhe rakkisee isa haa dhaabsisu. Tan fixe. Nan gargaarina Oromoon illee nama eebbisaa na dhiisaa. Wait. Asli na ergi takkatti. Kootu. Wait. Munir kiyya obsi. Hawwi takkatti waan si gaafadhu qabaanini. Na eebbisaa ganna dhiisaa jechaan sirna ambaati miti. Sirnoomaaf namoomaaf kabaja arsoomaatiif as gubbaa teennee qaqamaa jirra malee siif jecha qaqamaa jirra malee hojii dhabneeti illee miti. Namni tokko gaafa nama dura dhaabatu nama dura taa'u dhugaa namaa arguufillee dhugaa namaa bakka itti dabde fuudhuufillee jaarsi akka itti laallatuun qaba bakka itti laallatu qaba. Haala tanaan akkamiin laalladhee dhugaa tanteesii arga jechaa bakka kana taa'aa jira. Akki akkanatti nu kuyyoo dhugaa tante nu argisiisuun kan nutti ulfaatu taate. Damee ati mattu irraa akkaataa kanaan argachuu yoo kan nutti ulfaatu taate haala kamiin argadha jechaa si gaafataa jira. Sirna si gaafadhe anini. Sirna si gaafadhe kanaan bifa kanaan naa laala. Hoodhaa jaarsa kana jettee jirti hawwiin as keessa. Neetworkii baasuun ol. Kanaaf bifa saniin jaarsa lafa kaayatteetiin jaarsi sun waan laale waan arge fuudhee asiin ittiin deebi'a malee lakki si eebbiseera si dhabe jedhee si eebbiseera jedhee asirra murteessee gabbu hin jiru. Waa isinii qajeelchuu abdii hangabaa abduu isa kan takka waa isinii qajeelchuu. Nu gargaaru dhiibatini. La lakki dhiibataan jiru maal dhiibadha bakkee waan ta'anillee tu argaarta randibiniitiin. Amma waan tokko isinii haa gabaabsan. Munir ne afaan yaa bubadhu. Munir carraa kennee fi sakandii takkitti bichaa waa jedhu. Nu maarre waa isinii haa goonu asli. Laal Munir jedhu mee Muniroo takkitti abdii hukumeeti asliidha. Muniri mucayyoo keessaan qabadhaatiin bilcheeffadha fida akka jaarsa Oromootitti. Nu ammoo akka warra Dubaayitti yoo gurbaan kun waan isin jettan ka didu taate haqa herreegamee isarra bahe yoo ka baasuu didu taate warra Dubaay keessa jiru sheekaa fi gurguddaa Dubaay isinii dubbisne namni kun waan jaarsi jedhe dide haqa namaa waan isatti argan ofirraa baasuu dide qabaa irraa fuudha waan jaarsi Oromoo jedhe kana kennisiisa jennee qabnee milkii maaliif biyya kana keessa jira tumnullee dhaannullee humna Oromootii ol hin jiru Oromoo biyya Imaaraatiitii ol hin jiru. Jabaan abbaa feetee biyya kana keessa jiraate hattullee hattummaa isaa itti manii biraa galan malee namni jabaatee namaa ol ta'e hin jiru. Kana kagoonuuf ammoo dhugama isinitti himaan. Eenyullee namni waa nama gurshuuf nama bulchu hin jiru. Kana kagoonuuf ammoo ajandaan kun uummata Oromoo irraallee haa gabaabatuuf isinii warra itti xaartan kunillee firii ifaajii keessanii haa argitaniin malee nu mucattii tana biratti ammoo warra diqqeeffame warra arrabsan. Akka biyyaatitti arrabsamne akka biyyaatitti xiqqeeffame. Nasri takkatti waan sirraa fuudhu qaba. Narraa diddaan narraa dhaggeeffadha nagaa labsiis jalqaba jechaadha. Walumaa galatti milkii qaba gaafa isin nuu fidaa jettan warri as jiru kunillee bakka Shee Ahmad jiru bakka anillee jirutti waan isin irra argitaniin gurbaa kana tumneetoo haa taatu lolaanoo haa taatu tolaanoo haa taatu waan isin jaarsitti argitan gurra qabne irraa isinii fuuna. Nasri takka sirrii qaba. Takka sirraa fudhu qaba. Atini asri laan mee obboleessu asli fi Munirii fi Abdiini mucattii gadi buusaatii waan fuutan irraa fuudhaatii sirna jiru irraa fuudhaa nutti hin deebi'a tagama kanaa nu hin dandeennaa jetta. Amma murtii san kaa'uun duratti ebaluun filadha jechaa mucattii irraa waa adda baafachuun barbaachisa. Jaarsa ebalu bakka naa bu'ee naa haalaalu dhugaatii jetana ebaluun bakka buufadhe ebaluun ergadhe lakki Abdii miti Aslii miti Munirii miti
nasrii bakka buufadhe jechuu dandeetti. Argiteerta wanni mucattiin tun akka gadi hin buune yoo gabbuute illee olaa deebitu jedhuuf tanaaf. Lakki nuun barbaadu jecha akkuma amma kana falmattee didaa jirtu diduu dandeetti. Yoo isiin dirra qajeelteetiin kun numaarra dubbiitii isin kennadhe argamte hoodhu naan jedha dhabamtee si eebbifne naan jedha jecha mucattiin dhugaa dubbiitan ummata kennatte achirra dhaabatee ummanni ilaala. Ammallee gama milkiitiin illee isin bakka buutanii milkii bakka buuneerra jecha yoo milkiin isin laakkayate lakki an isinii yumiti nama biraa laakkayadha jedhu milkiin achirra dhaabbatanii milkiifillee isin kennani nama milkiin laakkayate fuudhanii bakka buusan mucattii ol nuu deebisaa yoo ka danda'amu taati. No akka warra Dubaayiitti jaarsa taane no akka warra Dubaayiitti jaarsa taane dubbanna malee milkiin bakka nu buufatee hin dubbannu akka warra Dubaayii jiraatutti dubbanna malee jaarsa milkii taane hin dubbannu. Dubbataa jiran amma Nasriin faanti. Akka warra Dubaayii dubbanna malee jaarsa milkii taane hin dubbannu. Yaa karaa nu barbaanu dhufee karaa nu barbaanu dhufe karaa masirriiti. Hawwii fidii bunii. Okay, Dr. Plan. Ati duraan dubbatti. Ani an dubbite mitiyoon maa rakkoon hin jiru waa'ee mitiyoo bakka mitiyoo beetiin dubbadha. Confidence rakkoon hin jiru. Garuu waan tokko jira. Gama kiyyarraayis. Waan ati dubbattees. Amma nama 10,000 jira. Mitiyoo tana carraa lama dhorkinu. Akka atis jettee jirta. Ani yaada uummata keessaa yaada keetiin naati. Nasrii reefu hin turre dhiifama. Dubbii akkanuma dhufeetii lola seenee. Tokkoffaa sheegaammat nuti lafatti hin fudhannu je. Waan sheegaammat didee ati akkamii fudhatteedha tokkoffaan kana. Lammaffaa waan Nasriin jee jira. Nasrii wanni jee warri manguddummaa fudhattan maaliin nuti deebitanidha. Maaliin nuti deebitanidha. Namni kun adda facaanaan lamadan harkan. Isinummaan Nasriin faan sheegaammat faan yoo inni kadi duutee Mitiyoo tana ni gargaarsistanii. Amma duraas isinii kan ni jirra. Achumaan dubbiin kutte. Eega lafa kutte jechuudha. Mitiyoon sun dhimma sanii hojii walitti dhaamti. Nasriin jedhee yoo inni waa irraa asuun jiru as jira malee. Injiru quban qabu eessaniifis hin jaa. Amma sii deebisaa. yoo wanta fudhattan yoo ka fudhattan taatan Nasrii fi Sheek Ahmad. Kunoon wanti nu didee mana keetii bantee nu gargaarsista. Yoo jenne sitti kanniin. Okey inni fitan akkasitti. Lakki yoo ka jettu taate asitti waan inni jiru carraa guyyaa 3 kannineef. Riintii nuufin goone nuufin kakanne. Na xumursiisi haa. Kanaaf hawaasni Oromoo kun yoo kabaju ta'e nama dila kana kabaju yoo ta'e warra gastii kabaju yoo ta'e nuuf haa kakatu. Kara gargaarsa haa ta'e. Si haa deebisu gaafii ati na gaafatte. Gaafii na gaafatte. Si haa deebisu. Xumuraan jirtu. Gaafii gabaabsii si deebisa gaafii na gaafatte. Ni Gaafiin gaafadha. Okay, gaafiin gaafadha. Gaafii feete na gaafadha. Nasrii sitti kannina. Kannina. Yoo Nasrii hojii waliin galle mitiyoo tana ni gargaarsista. Itti gaafatamummaa fudhattee ni deemta. Takka. Kanuma barbaadde. Malee booda jechuudhaan. Wanti didee jettee nuti asii deebisina. Namoonni xumuraa milkii xaaqqaan seenin. Waan qabattee deemin. Milkii Nasrii nuuf danda'a maal gootaati? Milkii. Awwaan na gaafatan in deebisaafi. Awwal shee yaa Muneer keenya. Dhiifa mallee naa godhi. Ani ilma Oromooti. Ilma Oromoo keessaallee ilma Arsiisi Koomandooti. Jaarsa jala guddadhe obboleessa kiyya. Miidiyaa gubbaa deemee dubartii fi maalii walitti qabee hobobsaa ooluun hojii kiyyaa miti. Nama ilaaf ilaameedhaan biyya kana keessatti daangaa dabarree dubbii gumaallee nama dubbatee fixeeru. Siigalee har'a tarii isin waliin as teennee wacuu fi caacaa jennuun tarii kiiloo namaallee gadi buusuu danda'a nama dubbiin beeynillee nama fakkeessuu danda'a. Bakka xiqqoo dhaabate namni hima xiqqaata siigalee. Ilaaf ilaameen kottaa taa'aa dubbadhaa yoo jedhan dubbii naggaadee waliin qoricha nagadattee hirreegarra walloltee miti dubbii gumaallee yoo taate hin finna. Ahmadi dubbii kana hin danda'u jedhe sodaate jechuun Nasriin hin sodaata jechuudha miti. Sababni illee
gurguddaa biyya kanaa beeka, sheeka biyya kanaa beeka, qeesii biyya kanaa beeka, hayyuu biyya kana keessa jiru beeka. Waan uummanni irra walii galeen of danda'ee osoo hin taane gurguddaa biyya kanaa dubbisee haqa nama kanaa gaafadhaa barbaadaa fi nama jedhu malee kophaa kiyyatti xumuraadhaa miti. Si galee? Amma si deebee walumaa galatti dubbii xiqqishuu dhageeffadhu mannaatiin dubbii xiqqishuu qoricha walitti lallaaqanii waliin nagadatanii irra wal lolanii miti. Baakii addaamteenyisti yeroo tokko na dhageeffadhu bakka takka dubbattee si gaha. Dhageeffadhu jalqaba. Dhageeffadhu. Dhageeffadhu si deebisaa. Na dhageeffadhu si deebisaa sanillee na dhageeffadhu. Dubbii namni waa qoricha waliin dalagatee hirreega irra wal lolee miti. Dubbii kanaa ol illee taate kabajaayyoo namni kana kenne kabajaan xumuramuu dandeetti obboleessa kiyya. Sitti himaa. Uummanni Oromoo jala taa'u kunillee sirna nama beeku, nama dubbii beeku. Kabajaadhaan dubbii jaarsa biyya Dubaay keessa jiru isinii waamnee isinii xumurra yoo jedhan kanarra wanti bocuu fi caacaa jedhu barbaachisu takka illee hin jiru. Yoo dhugaa waliin dubbatu taate jecha kijibaan mataa wal jala qabatoo taate malee. Mindinno dubbii gumaa seetanii sila asirratti mataa amartanii ebalu dide. Aboo rabbii jedhi asli gurbaa kana narraa jallisisme. Narraa jallisiisa aboo manni keeti. Narraa jallisisme. Minuuno hee. Maal kijiba. Uniin rakkoo si waliin hin qabu mee na dhageeffadhu yaa akki rabbi sodaadhu. Ati nama kabajaa walii qabnu na dhageeffadhu. Maal. Abatillee callisnee milkii. Milkii al tokko qofa waan dubba yaada dabalataa Naasiriin wal fakkaatu kana qaba. Saagoo labadhu. Eebanne. Abo asli. Laal rabbi jedhe an Muniir kiyya Muniir Abubakar anaafati nama waggaa 4 dura wal beeku wallahi wabillahi kabajaa sii qaba. Sitti qeessullee barbaadu sitti buullee barbaadu. Achitti naa qabadhu tana. Isinillee warra jirtanillee ummata Oromoo jala jirtanillee an kabajaa isinii qaba garuu kijiba dhaaba. Kijibni faayidaa hin qabu. Addunyaa kanarratti akka Oromooti Oromoon ilaa fi ilaameen beeytu dubbiin jaarsummaa fi jaarsaan hin xumanne hin jirtu. Kijiba miidiyaa fakkeessuu maqaa wal balleessuu hisdiin wal kuffisu yoo taate malee ani rabbii tokkicha malee eenyu abbaa hin nurraallee nama sodaa qabu miti. Dubbiin jaarsummaan hin dhumanne hin jirtu. Intala qabatanii deemartanii illee taate aadaa badhu gataa yoo intala arsii taate seera beektaa naamusa beektaa kennadhu jaarsa jedhaanii hin kijibinaa wal kijibuun barbaachisu. Qaba intala fuutanii deemartanii illee dhaabadhu gad jedhaanii nu ilmaan arsiiti nama kabajaa qabu ilmaan Oromooti. Jaarsummaa dhaltuuf dhiirti wal loltee miti gumaa osoo taate hin fidna. Maal wal kijiban? Ulfinaan itti haasofnee jennaan ulfina wallaalina bakka kabajaadhaan miidiyaa irra guyyaa 4 shawwachan bu'aa takka buusuu hin dandeenye. Dubbiin ammoo hin dhumata lafarratti. Kijibuun barbaachisu. Mucci wanti tunillee intala dubartiidha dubartiifan kabajaa qaba. Kanarra dabartee osiin funnette garuu dhaabaddoodhaan gad dhaaba. Gurbaan nu keessa jiru ka Dubaay keessa dalagatoo taate isaaf suuqii isaallee walirra cufuu dandeenya. Kabajaan barbaachisu as biratti. Dhaabatee nu kennateen xumurraaf kennatu baatu ammooyyuu dide jennee Oromootti himna. Sii galee maali sii kadhatan hawwiillee taana wanti isii sujuudan hin jiru. Wanti kadhatan hin jiru. Kennadhoodhaan hin kennatti dubbiisii ka barbaaddu maallaqeesiiti malee wanti bira barbaaddi. Maali shururuu naga Oromoo? Maali kijiba mindinno kamaan baltaan osoo eenyuun caalteeti. Isiillee nama har'a kuma shan silaala jechuun ji'a tokko asirraa teettee iyyaa oolte nama 10,000 silaalaa miti. Wal kijibuun barbaachisu. Milkiin wallahi billahi milkiin haga feete osoo jabaatu miti. Waa'ee milkii kana dubbadhu mee ati. Habibi milkiin haga feete yoo jabaate suuqii miti fooqa irraa yoo qabaate warra Dubaay biran taru Oromoo biran taru. An kana siin jedha asli. Wal sobuun barbaachisu. Namni mataa dhaabaa jiru namni dubbiin kennadhu qaba kan nadhiisaa jedhu hin tala maaliif waan uummanni jala ajandaa kana qabeef siigalee homa akkana itti fuufu itti fakkaata wal kijibuun barbaachisu arsiin gumaayyuu namaafitti siigalee dubbii ichi birrii kuma 120 kanaa miti gumaa taatu namni walii fixa siigalee duniyaa miti maal mataa dhaabane sabiyyi miti barnuuti nama ilmoo qabu nama maatii qabu nama uummata biratti illee kabajaa qabu isiin maal waan taateef dubbii ofiin kennan inni maal waan ta'eef hin kennan kamaan baltoon onnesu jabaatanii eenyuun caalaniiti. Kin kennatan haa kennatanii nu qabrii teennaaf gadi qala guyyaa qabriitiif arraba kenna boru cabuufi gaafii nakiriin munkariitiif dubbii jaraan fidnaafi kanarra darbe garuu abbaan barbaade muka saqqalamuu danda'a maal na sheelaan. Asli al tokko qofaa dubbadhu.
bakka amma muniira sirratti shee ahmadi bakka jaarsummaa hin fudhannetti ati nasri akkamii adda kee fudhatta ka jedhuu fi biyya kana keessa dhiifama naa godhanii ustaaza fooloo guddaa qabaachuu danda'an garuu ustaaza ka caalan hayyuun baay'een jiraachuu danda'ani biyya yuunaayitid arab imireet kana keessa ustaaza qofaa miti ka jiraataa jiran hayyuu baay'eetu jiraataa jiran garuu naasir of qofa ta'ee osoo hin taane akka jaarsa nama dubaay kana jiraatutti jaarsa bakka bu'ee gad bu'ee ni fixa jedhe. Sigalee gaafa kana garuu xumuruu dandeenya. Asirratti muniir dhiifamallee na godhe duraanillee sin beeku si arga garuu asirratti. Ati garuu dubbii kana ilma jaarsaa yoo taate akka jaarsaatitti bakka bu'ii dubbadhu malee hawwii bakka bu'ee dubbadha gaafa jette ati gaafa nama tokko asirratti gaafa dhufne nu hunduu nullee yoo milkii bakka buunee dubbanne atillee hawwii yoo bakka buutee dubbatte dubbiin kun tasuma hin dhumu. Ati bakka nama tokkoo bu'uu dhiisiiti jaarsa ta'iitiin wajjin dubbadhu yoo lakki nasri milkiin birrii kanaayyuu kaffaluu dide. Naasir mana kee banteen gargaartaa osoo hin taane yoo namni kunillee nurraa amanuu dide wal gargaarree mucattii tana yoo dhugaa qabaatte ni kafallaaf jedhiti akkasitti dubbadhu malee bakka nama tokkoo butee hin dubbatin dhiifama naa godhi. Xumureera. Amma mucattii gaafadha. Mucattiin dubbii as kenna dubbii gabaabaa jiran. Ila mucattiin dubbii as kenna. Mucattii irraa dubbii fuunee gadi naa bu'u. Amma Muniir ati obboleessa mucattiiti waan ta'eef himataadha isinii. Jaarsonni amma warra aanu kana Ustaaz Ahmadi. Ani waan hammeenyaallee jenne lakki hammeenyaa kanarraa fudhanneen ibsaa fi yeroo takka nasrii anis Omara koo qabu obboleessa miidhamaa ta'e miidhamaa obboleessa ta'uu rabbiin biratti kabaja. Anas hin jedhe achuma dhaabadhu. Nasrii doktor Nookaamsaa jirta. Uummataaf inni kan ni ta'a nagin Nookaamsa ta'e. Ila afaan akka biyya biyyaati amma maali beektaa? Tokkoffaa maal hubadha beektaa? Amma warri wajjin haasa'aa jirtu kun ijoollee waltullee Oromummaa osoo qabnu ijoollee Arsiiti jaarsonni kunillee Arsiiti. Uummanni Arsii kun garaacha torba qaba akka Harargeessa qaxxitaa kanan beeku beekta haasaa keessatti walitti isinii galuu dide beekte. Anama waan san hubataa jira sii galee. Ati fuutakkitti matee san ooftaa jarri mootu dubbii dalgaa bitaa mirgaa weelkaam haroo mangistii walitti fidaa jira. Kanaaf ati obboleessa mucayyoo ta'e achi naa dhaabatu. Nagalte. Sigalte? Nagalte na. Ani amma no lakki nasriin akkanatti wanta jenne fira. Lakki nasrii kana bargaafa miidiyaatis aduma wanta jee na beeka. Dhaggeeffadhu waan ijoo barbaade ani akka malee na hubatan. Carraa kana nama kudhanii jira. Asii burteessinee haa gargaarsisnuudha. Yaadni kiyyafa dura. Lakki jettani ikoonii kannina okkee nasrii si kannina rakkoon qabu. Ni kannina jennee bar michoonni amansiisnaa rakkoon hin jiru michoonni harkaa hin baatu. Ani rakkoon hin jiru. Daakuu safii xumura. Garuu yoo asii as deebitan yeroo as deebitan waliin itti gaafatamummaa nuuf fudhadhuuti. Abdii nu horii fixxu fixatti achuma dhumateewu yoo hin xumurre mana keenuu banii. Anarratti miti anarratti yookaan asirratti deebisuu osoo hin taane warrumaan fudhatan san waliin gargaarraa jaati. Nu ahadii seenaadha dadhabne jettanii nama kanaas dhabsiistanii akkan jenne waa hunda nu guutaadha kanuma bari'anii kiyya onaa miti nasrii qofaa miti ka gargaaru ni gargaarsisnaa mana keenyaas bannee cinaa dhaabbannaa yoo milkiin nu harkatti dhumuu dide yoo nu haya jechuu dide nuti bira dhaabbatee akka Oromoo takkatti bira dhaabbannee Oromoo gargaarsisnaa jennee as deebinee malee nu dideeti amma booda akka feetan godhaasan. Akkuma ati reefu jette sanumaan jedhuu barbaade kanumaafi malee waan biraatii miti haa fudhatan okkee ni fudhannaa ni fitnaa yoo fitne nuti itti gargaarsisa Oromoo itti gargaarsisna kanuma sinirraa hadii barbaanni Kadoye thank you Kadoye shaasheeliti Carraan kenna dubbadhu Qoy carraan sin kenne Jamal enu abdi keessummaa isinitti ol seene Ardan alaajinaan irra. Asliin kiyya jamuu kennan baga dhufte jennaan dubbii nasrii tana bakka itti godhaa jiran osoo achi hin fageessini nama tokko mucattiitti ergaa mucattii gaafii haa gaafannu dubbii tantee as kennatti nama waa dubbii nasrii jedhaani. Hori bombolina kanaa ummata kenna haa kennattu jaarsa haa kennattu. Akkaataan jaarsummaa tana fuunee gadiin haa buunu waan irra geenye ammootu ambattoliin haa dachaan sirni abbaa akkasi
akkana nu harkaa wanni jedhaa jirti. Jamaal maal jettaatiin? ulfaadhu galatoomi abdii kumee sa'aatii lama Bilaal wagam isin jala galatoom. turre waan kana dhageeffataa turre jarana dubbiin akkuma nasrii aanolee jedhe dubbiin sirna qabdi Akkan. sirni ammootuyyuu miidiyaa gubbattii miti jara kenna obboleettiin teennalleen agartee haqasii nama tokko dhugaa isaa arguu fi namni dhugaa dubbachuun barbaachisaadha ammootu as gubbatti obboleessa kenna obboleeyyan teenya lamaanuu dhugaa jaraa arguudhaa fi namni yoo gattaa'ee waliin haasa'ee argan malee miidiyaa kana gubbattii miti obboleeyyan tiyya. Akka jedhe jalqaba jedhe abdii kumee dubbii tana gadiin haa buunu obboleessi kenna kennee jira. Maqaan isaa Dr. Finnaan Wayenu gadi na bu'aa jedhee jira jalqaba kenne obboleessi kenna. Mucattitu algarraan bu'u jedhe malee inni akka jedhe. Eeyyanni gadi na bu'aa jedhe obboleessa kiyya dubbiin sirna yoo dubbanne sirni akkanan dubbatamu sirna dubbii nama lamaa yoo laalan sirna yoo dubbatanii dhiifamallee naa godhaatii dubattiin jilban guuttuu jedhan waan mammaaka Oromoo jedhe waan kana waan Jamaal Godii jedhee miti akka maleetti nuuf fudhatinaati eega sirna laaltan sirna kana sirnatti godhaati laala akkuma Nasrii Aanolee jedhe haa dadhabanii warri Dubaayillee haa dadhabu maanguddoon akka abdii hukumee faatillee haa dadhabdu sirna kana eega sirna itti goona jettan sirna kana gadi bu'aatii gadi buusaati laala as gubbatti sa'aatii meeqa westii gootan as Nasrii aslii sa'a meeqa westi gootan ay gubbatti waan kana laaluudhaaf ammoo osoo wal dhageettanii gadi buutanii sirna kana laaltanii sirna qaba abbaa qaba akkati dubbatamu qaba akkanumaan as gubbatti akkuma argine dubbachuu miti namni akkuma Nasrii Aanolee jedhee kagumaallee walirraa fixullee kanuma ka agartee dubbii tana obboleeyyan teennaa fixullee kanuma ka biriitii nama birii addan barbaadan kanniinuma jechuu obboleettiin teennallee wanni isiin nu didduuf takkan jirtu obboleettii teennallee muniirii faatiitti dhiyaatee abdii kumee itti dhiyaate namni itti dhiyaatan obboleettii dhugaa kan kee sii baasuu as jirra namni dhugaa tan tee sii baasuu as jiru waan namni jedhuu naman didu. Agartee dhugaa isaa isii baasuu as taa'u jirtan namni martinuyyuu obboleessa keennallee akkasuma dhugaa isaa baasuu laal dhugaan nama tokko bira jirtu dhugaan bakka lama jirtu beeki. Akkanuma akkanaa miti obboleettii dhugaan bakka takka qofa jirti. Nama lama biran jirtu dhugaan. Abu Yahyaa galchimee aslii. So kanaafi warri Dubaayilleen obboleettiin tiyya wanni siin jettan ijoollee Dubaayitiin kennadhuu jette meebi itti mufachuu dandeetti ijoollee Dubaayitti. Akka hawaasatti. Garuu ammoo wayita akka jettu kana maanguddoota nama agartee haqaaf dhaabatu jira as keessa Dubaay keessa warra gumaa fixu jira. Yookaan namoota miidiyaa gubbaa beekamtii qaban osoo hin taane warra waan ati jettee fi kayoo waa galan girrigirrii jala waan dubbachuu fedhu karaa nagaatiin dubbanne sababaa mucaa kana yeroo hunda waggaa dheeraaf Nasrii biratti erguu waan takka hamtuun dubbanne gizee xiqqoo na aarsee afaan itti butu malee wallaahi kunoo nama dheengaddallee har'alee beeka waan takka waan badaa hin jenne Nasrii ima fida ebaluu fida maaliif mucaa kana yeroo hunda Nasrii biratti argitaa nama ammallee biyya san keessaa hin qabne jennee yaannuuf tilmaamnu toophiteenii keessa warra jiran keessaa tokko ija jaamsuun barbaanne beektaa maqaa badaa irra kaayuun barbaanne kanaaf qusataa ture anuuyyuu jechuudha. Nasrilee wanni barbaadaa tureef waan yeroo baay'ee bakka cidhaatti bakka du'aatti bakka maalitti wal biratti arguufi malee ajandaa meeqatu namni Nasrii maqaa kaasu hin jiru. Wama sanii Nasrilee iyya kenna kabajeetiniin nu awwaachuuf haa galatoomu itti fufi sanuma si yaadachiisuuf keessatti. Galatoominas aslii si dhageeffataa ture waan ati haasoo itti mara isaa galgala irraallee akka ati dhiibbaa mucaadhaanillee akkana jedhee akka wayitannii haasa'illee waa'ee risiita irraa wayitannii haasa'e mara jaluma kana jirra. Dhageeffataa tumaan turre waan kana guutuu garuu ammoo laali dubbii heetoo dubbatanii fi dubbiin sirni dubbatan adda obboleeyyan tiyya. Dubbii jaarsi yoo harkaa qabaate namni birii itti seenee laaquu hin danda'u. Dubbiin jaarsa harka jechuun jaarsa harka jirti. Hin beeku yoo dubbii tana asiin dura jaarsa kennitanii jaarsi harkaa qabaate itti seenanii booressuu hin danda'u namni birii badee itti seeneetiin. Kanallee akkasii beekaa adda baafadha. Yoo
asiin dura obboleessi keenya kun risiitii isinii fida jedheetiin sirnaan isin biraa deeme sirna kanaan ammoo waan san guuteetiin dhufuu qaba. Bakka san yoo akka ta'e eenyutu waa itti jedhuu danda'a. Jaarsatu waa jedhaan malee namni badhemaa utaalee obboleessa keenyaallee obboleettii keenyaallee waa jedhuu hin danda'u. Kan akkasitti illee dubbii tana sirna itti godhaati akka Nasriin jedheetti abuyaayyaallee dhufanii jiran namni gurguddaan waan kana gadi buusaa lafarratti akkasitti dubbadhaa isiniin jedha yoo balleesse na offolchaa kanuu jedhaanii galatooma. أيه السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أصلي من أعزب تقابل عبد ربي عليك طلعنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قالتوا مسين جتاس ماني وقا سبوني تيما أسمع جالت النتما إيجي نربو تترتي إيجي تنافين قافتم تقافتك وتكنت نروح دود إيه مال الأستاذ. النت تيسون تينو تيسون تينو نربو تتكنت جار سما خنافي abdi illee na dhagate abdi na ukkaamse abdii kana walitti dhufna ati mafti illee kennite abdi na ukkaamse abdii amma maal jennaami amma fira rabbi haa araarsu jarri kun kaleessa ustaadii kiyya hin qabdani dhugaa qabdan ustaadii kiyya wallaahi dhugaa qabaadha ambi kun kaleessa fira walitti dalagataa ture namni walitti dalagatuu wama jiru wal dhabuullee wama jiru jara kenna. Dalagaa keessatti namni ima walitti bu'aa oola. Ka wal bira taa'u dhiisaa fagottuu namni walitti bu'aa oola. Rabbi isaan haa araarsu. Wanni ani isiniin jechuu barbaadu dubbii amma yoo namni nama jalaa fixe dubbii borcuma ta'a malee dubbii dubbatuun hin ta'u. Jaarsi dubbii hin booyataan tokko. Jaarsi akka dhabtii lamaan jette gartee gasii kanatti namaan dubbatu jaarsi. Jaarsi akka ofii barbaade dubbata. Akka ofii fedhetti akhiraa ofii laallataa. Qabrii ofii laallataa. Namaa dubbata malee hawwiin akkanan naamuri jettee yookaan immoo ifnaan akkanan naamuri jedhee namni gartee gasii immoo namaa dubbatu hin jiru. Jaarsi dhugaa rabbiitiif taa'aa jirta. Guyyaa sadeeti wanni seenuu dinneef illee safara kanoonni dhufuu dinnee as laalaatumaan biraa deemnuu fi haa fixanii jenneetuma laalaa turre jechuudha. Hadha immoo garaa nu nyaatte dubbii yoo guyyaa haganaa kana. Guyyattiin ture amma gaafa wala boottu sani qalamni isii akka biraati hadha gurraachattee daalachattee nama fakkaattu jechuudha. Jiru Itoophiyaati. Kuni galaana ta'een nama nyaata oomishatti dhugaa nama biraa qabaattee horiin isii gartee gasii immoo garuu namni lafatti hin booyu galaana ta'een nama nyaata jechuudha. Ammallee mijattiin Arsii keessatti illee heeban shanan jedhanii mijattii gartee gasii immoo Oromoo keessatti mataati jechuudha. Dhugaa dubbatuudhaaf micayyoo safuullee beektu. Ambi achii sunnatu beeka amba safuu beektu waa hundattuu nama safuu beeku micaallee micaa safuu beeku ijoollee sikkoo mandooti yoo ijoollee sikkoo mandoo akkanatti immoo qaaxaraa wal bulchitu yoo wal azzabdu yoo wal afoo dhaabattu gaariin ta'u jara keenya gaariin ta'u kanaaf amma micattiilleen ka jechuu barbaade qabaa ganna lakkisaa kiyya malee ta'uu ka jettu haa dhaabdu. Dhaabe ammarraa kaasi sa'aatii kanarraa kaasi jaarsi dubbii kasii ilaalu jaarsa yoo namni nama komatuun hin jira ijoollee Dubaayii komatuun hin jira warri Dubaayii illee maa komatamna jechuun qabu maaliif micattiin tun micattii intalaati akkamiin wal dhabdanii yooma isiillee arganii gaafatuu dhabani micaa kana hiriyyaa gaafatanii jechuu qaban ture. Maa bootti micattiin tuni jechuu qaban ture warri gartee Dubaay hin jirullee kanuma kana laaleellee isiin gartee gasii immoo komatuu hin dandeetti. Komatamuun nama dhaarsu namni nama jaalatu komata. Hin aarinaa jennaan warra keenya warra Dubaayitiin illee aaruun qabdan. Haqa isii kan ammoo hadha micattiin tuni akkuma isin maatii of jalaa qabdan isii odoo abbaa manaa qabaatte isiin illee hadha nama namni bira dhaabatu jechuudha. Nama namni gartee gasii immoo irraatii tifatu jechuudha.
Kanaaf isiin adda jiraachuun isii deebi'a ammoo isiin amantii kanatti haaraa dhufuun isii namni nuti gartee isiin shaadaa irra qabatte kun gartee bira dhaabatuun isii aarsee gubee miira keessa seenuu dandeetti. Dhiiruu miira keessa seenaa akkasitti nu jalaan laalinaati. Mijattiin gadi bu'ee amma algaaree fi asliin jedhu sanirraa. Sodaati. Gara teette gadi bu'i. Maali jennaan dubartii yoo muraniif illee beektu yoo itti Welcome sodaati. nu folchaa horri jala kana jirtan. Dubartii yoo muraniif illee beektu yoo itti muran illee beektu jedhan. Amma ati jaarsakke. Sodaati galtri gargaara warri bombolino itti fufachee kenne rabbi sinaa kennu. Kunno amma wanni martuu harka keessanii naa fixaa naa argaa yoo anillee haqa namaa gartee gasii mootu yoo gara malee nyaachuuf kadeemaa jiru ta'e isin alan jiru jedhe hawwiin jedha. Micaa silaa kennateeyyuu jaarsa barbaadde Dubaay hin bichaan dhaattu amma Dubaay hin bichaa miti horii kana kasii soqu aslii ta'uu danda'a abdii ta'uu danda'a jamaal ta'uu danda'a nama barbaadde muniir ta'uu danda'a nama barbaadde laakkaattee kun horii kiyya isiniif rabbi kenne wanni na waliin qaqamaa jirtaniif illee obbolummaa akiraatii fi guyyaa sadii kana guutuu amma isinif kenne jedhiitiin eegasanii jaarsa kana kennadhu haadhatiyya. Loliin amma akka garaan nama godhe mara yoo ta'anii qilee irraa badanii as deebi'i. Ustaadi ufumaa afaan kaayaa jirtanii ufumaa tolchitee afaan kaayaa jirtanii akka jettuuf. Daa'imatti ofiimaa ijoollee ofii akkanumatti abbaan kararra qajeelchaa. Kanaaf kanuma isinii sirreessuuf kadhataa turre malee dubbiin kun haqiiqatti asirratti amma dubbiin ta'u. Haqiiqallee baasuun ta'u dubbii kana keessa gasseedanii haqiiqa baasuu danda'anii. Waan akkanaa kana xiqqoo. Thank you. Gaafa tokko maammayyuu na hin beekanii nasriiffaa hin beekanii dubbii wayii na himata waanuma loonii kana. Na himatanii jennaanii miidiyaa irra nu gaafadhaa naan jedhan. Naa gaafadhaa jedhanii Sheekh Abdurrahmaan Da'awaa waliin na bilbilan. Jara keenya bilbiltanii himattanii jedheen himannee jedhan. Warra himattanii himannee jedhan. Amma horrarra ani maal isin yaa godhuu barbaaddarree ree kunoo kun muluunuu hin dadhabe akkam isin yaa godhuu barbaaddanii jennaani miidiyaa irratti gartee dubbii kana nu halaaltanii barbaannaa naan jedhan. Laa akkasitti amma akki gootani tikkeettii Sheekh Abdurrahmaaniin irraa muraatiin nasriin ofii dhiifama naa godhu dubbii san namni akkas godhedhaa nama ammayyuu ne wazila jiraateen jiraata. Dhaqi gugurdaa Dubaay jiru waliin qabi kunno horii wayittu akkanatti ganda keessan kanan na badee kunno horii kiyya irraa naa fuudhaa jedhi horii kee soqadhu jedhee jettanii ree naan jedhe. Amma bilbilaan namni yoo waliin dallanaa afaaniin dhugu dheebuu bayaa dhaqi jedheen akkasuma Sheekh Abdurrahmaaniif fudhatee dingatuma nasriiffaa hin aaran jedhanii gaafsani itti gadi bu'an. Akkuma kana warri Dubaay maarree mari'annaa jedhanii jala mana biraa kaayanii mari'atan. Warri Dubaay gugurdaa mara jira beekaa jira. Nasriin amma mijattiin tun gaafa dhiyoo Nasrii wallahi malee nama biraan amanu ka jettu dhaga'ee jira dhugaa dubbatuudhaaf gaaf tokko. Dhufuu dide Nasriin gaafa kan immoo. Nasriin nama achi keessaa qabnu keessaa nama beennu keessaa ka isaan tarullee hin jira. Akka gartee nama tokkootitti wallahi ka abdatan rabbi hin abdanna jechuu. Hin abdanna jechuu. Kanaaf achi dhaqanii Nasri mafaatu dubbii san murteesse horii cinaa irraa fuudhanii fi cinaa namichallee dhiisisanii ammayyuune warii irra guddaa argatee waan hafe qaxaranii biraa galan jechuudha. Dubbiin lafarraa akkana urgoofti. Kanaaf dubbiin lafarraa wanni simiidhuun jiru jarri warri miidiyaa kun qaama asirratti nama arrabsu ka akkanatti soba kijibaa bayya zalaa namaa kanaaf waan waan si dhumatuu fi atama dubbii lafarratti kennadhu fixadhu dubbii rabbi si haa fixu jaarsa laakkaayadhu amma daddafiiti. Namni hin barbaadde nama as keessa hin jirre irraallee nama eegasan immoo naa ta'a jettu laalladhuuti kennadhu nasrii fa'allee keessuma oolchi itti dhaanin nasrii fa'allee keessuma oolchi
warra Dubaay sheekotii beektullee ittuma laakkayadhu saniin jarri kunniin gadi bu'ee lafarratti si yaalaalu habiibtiiti. Akkas godhi mee jazaakumullaa isi khayran. marraa dhageenya ustaazii kiyya abbaa Abdii laakkaatti kumee. isimmaa waan jette haa jettu Abdii yaa kumee. Hay Nafuutaa yeroo takka. Ustaaza ulfaadhaa galatoomaa. isi Ulfaadhaa mucattii isinillee kennuufi maal silaa jamu Ayyee kenniif. Odoo isiidhaan kennii waa jedhu waan ustaaza jedhatti dabalatu waa dabaluu barbaadeeti. Laali waan jedhan beeytaa. Mukallee mukuma biyya jiruu mana ijaaranii jedhan. Amma akkas. akkuma ustaazni jedhan kana dubbiin kan jirtu ummata Dubaay keessa. Obboleettiin teennaa hawaasa Dubaay keessaa namni achi keessa jiru ani obboleessa kiyya Nasrii kana baay'ee kabaja baay'ee jaaladhallee. Dhugaa rabbiiti. Miidiyaa kana gubbatti wal beeynallee. Akkasuma ijoolleen ciccimoon sheekonni oloma'iin gugurdaan hayyoonni gugurdoon jiran. Dubbii jalqabumaayyuu obboleessi kenna ammoo haa ulfaatu dubbii kennateetiin jira. Laali. Ila kunootii achi ilaala waatu argama beeyta namni kun waan jedhe aniin kakadhuu jedhe. Gadi na buusaa biizinasa kiyya as gubbatti illee hinaasayuu jedhe. Dubbii yoo ilaalan beeyta keessa dhugaa qabdi. Kanaafiyyuu gadi na buusaatiin jaarsotatti kennee achirratti isinitti hima waan jirtuun dubbannaa jedhe. Kana jechuun dubbii kenneera obboleessi kennaa ulfaatu. Akkana dubbii akkanumaan sa'aatii 2-3-4 as gubbaa teettanii dheeressa. Obboleessi kenna wayituma waan risiitaa dubbisan an gadi na buusaa jedheetiin dubbii abdii hukumeef attillee kenne. Obboleettiin teennallee wanti isiin lakkan dubbii tana wanni dubbiin tun miidiyaa gubbaa baateef maaliif jalqaba dhugaan akka baatuuf dubbii haalaalanii fi kana moo kanaa miti. Kana eegataati wanti isiin lakkan rabbitti dhiifadhaa hin kennu dubbadhu jettu jirtu dubbii as kennadhu mukallee kama biyya jiruun mana ijaaranii ijoollee Dubaay Nasriifaa haalakkaanii as keessa nama jiru haalakkaanii itti kennadhu jaarsota abuyaayyaan kun as keessa jiranii oloma'ii kenna sheeka kenna nama guddaa she'aamad as keessa jiranii isaan caalaallee namni kabiriillee kabeetu yoo jiraate obboleettii tiyya kennadhu dubbii tana kennadhuuti dubbii tana namallee akkanatti azabuun hin taatu muniiriin faalleeti dabaladhuuti kennadhuu jechuu barbaada galatooma. hawwii waan jette jedhi ummanni Waan Hawwii jette waan jedhe bareeda bareeda dubbadhu waan hawwii. jettate ummanni dhume. egaa jedhinaan tanii dubbii tiyya silaa Nasriin hedduu waan keessa na tuttuqe qabaa waan naan jedhe qabaa Nasriin silaa anaaf abbaadha na soquu qaba an ilmoo isaa ture sababa hedduu fi an dubbii tiyya Nasriitti hin kennadhu rabbitti hin kennadhu. Narraa fuutan yoo taatan anammas ummata Dubaay hattoota jedhee maqaatti hin baafne ofii maqaa ofii baasaarani kan himadhe nama tokko abdii hukumee ani san beeku. Asumarraa wal argine Oromummaa waliin nu fide Islaamummaa waliin nu fide tokko isinitti hin kennadha yoo haadhumattu dubbiin tun lafa jettan. Ustaas Abuyaayya isinitti illee hin kennadha. Ustaas Ahmadiin illee diddullee dhiiftullee foon ofii kana kuttee gara itti gattuun qabduun ankeetiin ile shahaadaallee Nasrii dura silaasii harka qabadha ture hin beekta seenaa kiyyaafan kee sitti giddi islaamummaadhaan giddiin si kennadhaan asli sitti illee hin kennaan muneer sitti illee hin kennan isinii kennadha dubbii tana yoo kanaan naa fixan isin onlaayiniin fixanii lafa fixanii yoo fixanii na fiddanii hin fudhadhaan yoo fixanii natti finne taate Oromoo an sooftii tana naa bitaa jedhee ija keessan afoo hin dhaabadhu. Intala boroganaa lafaa dhuftee guddattu hojjetadhee xaaradhee argadha. Ana asumatti hin dhaba hin haaka kakuu diddeemti haa kakachuullee dhiisu haqti tiyya borukuttee boruu irraan naa baate asumatti na eebbisa isinillee hin dararamina ajandaan kun asitti haa dhaabatu asuma gali bakka Ustaas Ahmad dubbii kana keessa hin seenu jedhetti hin seensifadhu. Nasriin ammoo kan Nasri kennadhee rakka rabbi kennadhee ofii kiyyaa rakkadhee qulla karaarra deeminaa wayii. askara gal amma as deebi haadhatiyya as deebi as deebi. As deebi hawwii as deebi akkasii biti amma. Ustaaz Abu Yahya maarri kunoo
as garagalchine achi garagalchine babbadanne kennadhu dubbiin tante yoo kennamte dhumatti osoon kennamin ammootu dubbiin dhumattu hin jirtu jettanii isinillee bareechiftanii haala gaariin akka kennattu gootanii takka lama jettee namoota itti kennadhu jettee maqaa lakkoofte kun ustaaz Ahmadillee akka keessaana jalaa nafne dubbiitiyya asliillee muniirillee akkanuma anaafisin waan tana keessa qooda hirmaannaa naa haa fudhatanii isin naa laala argaanillee dhabaanillee waan isin natti hin deebitaniin isinirraa fudhadha jette akkam goona. Maarree akkuma dhugaati. Akkuma dhugaati. Ta dhugaattu dhugaa akkam goona jettan gadiin buuna jettan moo asuma waan laallannu qabnattani. Maarree gadiin buunaa kaleessaa jenne kaba kaleessa jenne ammallee irra deebinee jenna. Ammaaf gadiin buunaaf asirratti dubbannaa nu amma warri barbaannu Ahmadiin bicha itti dabalame kunoo jaarsii Dubaayii. Namni Dubaayii kaasirra taa'u kana bichaa miti hin beetti isiin illee Sheekh Ahmad illee nama Dubaayii hin beeka dubbii kanatti hin daballaa haa dabalamullee jedhee ka isiin hin beekne illee ka jiraatu ta'e. Dubbii inni illee itti dabalamee namallee ofitti dabala takka jedha ka Nasrii immoo Nasrii nu'uyyuu ofif fuune mucattiin irraa haa dhaabattu. Nu dhugaa dubbatuuf yoo Nasriin dubbii kana keessa hin jirre ofiin taphatuu ta'a malee dubbii fixuun hin ta'u Nasrii dhiisii komatuun kee dhugaa. Doktor Abboo Abbaa Ifnaa eenyu Ifnaan jedhan sani miyuutii qabadha tabboo si bira hin geenne dubbiin. Ustaaz Abiyaa yaa hin fudhu. Maa. Maarree dhama gamanaati isin dhama damee lammaffaa gamanaati qaraa dhamti takka gaafa dhamataanii wal dhabdee wal lolteetiin jette eenyu si haalaalu jechaa nama laakkayadhu jedhanii hayyama namaa kennanii hayyama saniin gaafa jaarsa laakkayadhu jedheen jaarsa takka lama jettee laakkayatte jaarsi biraa ofitti dabala jedheetiin laakkayachuuf deemu ammootu ani hin barbaadu jette. Maarra jaarsi gamasii didame sun jaarsa gamasii ta'ee achi as dubbachuu mala dhamataaniif bakka bu'uu mala. Ani dhama jaarsa laakkayatte isiinaan laakkayinaa isii nama sannaan barbaadinaa jette sana sirratti hin laalladhu asirratti hin dubbadhu sammaaf diddee lafatti laalladha hin dabaladhamu hin dhiifadhaallee lafarra naa haa taatu tanas gubbannaan qorinaa jedha. Maarree. Si jalaa yaa'ee dhugaa naan jette. Mee waa ofinna fuudha. Siigala. Yaa'ee nagayaan isinii haa galu Nasrii sin geenne naa obsaare kiyya lafatti waliin laallaa. Waa ofinna fuudha. Waanuma gabaabdu isinii jala waa isinii qajeelcha. Waan isin waluma dhufne dhaabtan tan isinii qajeelcha. Waan xiqqoo karaa saatee jira waan ta'eef. Reefullee dhayyoo waa jedhu no waan badaan dubbadhan bakka yaayaan jiranitti nama takka waliin rakkoo takka walitti hin qabu. Maarree obboleeyyantii reefullee mucayyoon kaleessa warri Dubaay guutuun hattuudha hin kennadhu jette ani jaarsa Dubaayii ta'ee yoo dubbadha malee jaarsummaa sababa mucattii tanaa hin dubbadhu ka jedhe awwala rabbi dhugaanumaa dubbisu amma kadhaa fakkeessaa hartan malee awwal shee. Mucayyoo warri Dubaay guutuun hattuudha itti matti kaleessa shaadaa harka keenyarra qabattee deebitee warra biyya kanaa guutuu sababa milkiin irree garra wal lolaniif jecha arrabsite. Kaleessa yoo nu hattuudha jedhanii sababa kanaaf dubbii tanarraa dheessine jedhee awwala akka gastii kana seeneen lafa kaayaan dubbii tana jechaadha. Ammallee taanaan haga sa'a kanaatitti illee bakka kana ka tureefaniin mucattiintu waan nu ulfeessiteef yookiin waan isii biraa kabajaa arganneefi miti. Akka warra Dubaay maanu cadhistan waan kana asliin jennaan warri gastii keessa jiru kun warri Dubaay maanu cadhistan jennaan oseenee warra Dubaay waliin dubbadhe yoo gurbaan kun laal dubbii an tartiibaan dubbadhe illee kana jalaan dagan yoo gurbaan kun iji baachise gurbaa kana warra Dubaay nu kenna yoo intalti tun dadhabamte jaarsa qabdi jaarsisi asliilleen akka jaarsa Oromootitti muniirillee akka obboleessaatitti abdii okkuma illee akka jaarsaatitti. Mucattii tana gadi buusaa dubbii tartiiba itti godhaa ka jedhe ana. An ammallee taanaan hardhallee borullee hawwiinuu nu ulfeessine ulfina isii biraa arganne hin qabnu jaarsa hawwii ta'uu hin danda'u aslan.
yoo dhugaa dubbatu taate jecha akka nama Ila Oromoo tokkotti Nasri ummata abba waliin ittiin haa jirtu xumuradhu akka Nasri ummata abba Oromoo ittiin waliin laallamanii nama biyya guutuu walitti qabee gurbaa tokkicha wallole jedhee warri Dubaay guutuun hattuudha jedhe an warri Dubaay sun na biratti warra kabajamaadha. Durriyyeen hattuun biyya kana keessa guutee jirti. Mee abdi durriyyeen hattuun Dubaay keessa guutee jirti. Baba Nama Nasiro mee afaan hin qabin an goola mee ba'a. Nasiro mee qoy dubbii Nama haqa namaa nyaatu Dubaay keessa taa'ee nama haqa namaa nyaatu har'allee borullee rabbi isaa haa isa dhamaasu Nasri. rabbi isaa haa salphisu. Nama Nasri biyya yaa arrasiise. Kanarraa waan hafe garuu Abba. mee Nasri waa takka bichaa jedhu Abbaa eenyu walumaa siin jala galatti lafeeti. anuu jaarsa isii ta'uu hin Abbaa danda'u. eenyu siin jala lafeeti. Abbaa obsinaan jedhanii Nasri anuu nama abbaa- biyya guutuu arrabse nama abbaa ummata obse. Dubaay guutuu arrabsee jaarsa ta'uu hin danda'u. Ayyee nu obsika nu obsika laala amma abbo Aba yaayyaa dubartitti illee laallatan mijattiin tun dubartii jedha. akkas abu yaayyaa kiyya isiniif abdii hukumee waliif fudhatanii waan Nasrii kana lafarratti jettanii jirtan waan isin isan barbaadu jettee lafarra jedhamteerti dubbiin Nasrii kiyya ati achitti obsi kan kee. Obsi. Okay? Achitti obsi ila kan kee. danuu abdii kiyya kiyya waa itti deemi. dubbatarta Itti deemi ayyee itti qaradhee deemi. waan nama Sanuu. buufanne qabne jarana dubbii tana akkami gabaabsanna jechaa fi waan tana as kennadhaa dubbiin nutti haa kennamtu jenne malee as gubba dubbii walit dachaafachuu fi illee miti. Dubbii walit dachaafannee walirra laallachuu fi illee miti. Maarre dubbiin kallattiin itti nuu qajeeltuu fi karri itti nuu salphattu dubbii as kennadhu jenneetiin lama mucattii jedhamtu sanarraa dubbii fudhanne abu yahyaa waliin. Hayya jaaladhe jettee nama nuu laakkofte. Laakkayannee irraa fudhanne. Abu yahyaan as keessatti maarri jaarsa Dubaay keessaallee Nasriin bakka sana haa nuu bu'uu jedhan. Nasriin aaree tare moo maal ta'e? Nasriin hin maal? jirtu. Nima dhaga'aa Nasriin qaba. bakka kana Nasriin bakka kana eega mucattiin dhamatu laakkayata jaarsa. Eega akka dhamaatitti mucattiin hin laakkayanne maarree maaf laakkayachuu dhabdee fi nuu ta'ee dabalan namoo nama jaarsa gamasii taa'eetiin waliin laallaka jennu lafarratti laalla as gubbattomaan dubbannu jechaa tana goolabneeti itti walii galle. Nasriin akka gungumaatti jidduu dhufee yaada tana kaa'e malee Nasrii kiyya. Ila waan garii waan ummata duratti illee hin dhiyeeffannetu jira. Waan garii wama dhossaa walit dacha'anii waliin dubbatantu jira. Amma mataa dubbii. Ahmad as keessa jira moo baay'ee jiran. Ahmad fudhatee mi dubbii tana moo akkanumaan fiigee lite. Hin fudhu Ahmad jedhetta. fudhatee jira jedheetiin hin tilmaama. Maali fudhan. Ahmad Yoo hin Ahmad- qofaa miti. Ahmad Ahmadi hin fudhannee na fudhanne. eebbisa. Fura dede dubbii dide bahe hin barbaadne. Na eebbisaa dhiisaa bakka. Naa Asli dura jedhe malee qooyi Hin dhaga'ee eenyutu dhaga'ee Ahmad hin fudhadhu jedheetiin. Eegee kama yaada. Anuu argaa ture akkana jedhee bahe. No jechaa ture. asli na eebbisaa na dhiisaan sumuun Oo isiniin hin kadhadhu fudhadhu jedhee. dhagadhee. maanu namaa fixuu hin dandeenyu numaa Sheekh Ahmad malee fixuu hin Ooyi. dandeenyu. Abu Yahya. Ahmad Abu- keessa Kee barbaadde. Abu Yahya. Maal haqa kee barbaadde. Abu Yahya abdii hukubee. Abdii hukubee. Dubbiin sirnaa quba raasuunii miti obboleeyyantiya. Dubbiin sirnaa quba raasuudhaan hin ta'u jechuu miti obboleeyyantiya dhageeffadha. Dubbiin sirnaa eega dubbatan nam tokko sirna eega dubbate. Akka Nasriin amma kunoo Mucattiin baate. dubbii tana hin fuudhuu jedhe na dhaga'u jirtaniimi? Na dhaga'u jirtanii hamban? Sirri dhagaadha sirri dhagaadha. Ustaaz Ahmad dubbii tana quba raasan malee lakkaan hin fudhadhu hin jenne dubbiin sirnaa quba raasuunii miti tataatu obboleeyyan tiyya sirni yoo itti nam tokko eega jaarsa lakkaawatan sirna lafa kaayatanii dubbatan malee quba raasanii bayuunii miti obboleesso. Fudhatee fudhachuun isaa akka sirnaatitti akka Nasriin jedhe kanatti yoo ofirraa deebise dubbiin malee akkanaan quba raasanii bayuu miti. Eegaa obboleettiin teena lakkaawatte keessa jira. Dubbii tana akkuma jedhame Nasriin lafa irratti waan inni hin fedhu jedheef lafa irratti gadi buusaa eegaa Abu Yahyaadhaa fi abdii hukumee. Jaamsi. Sangaan akka biyyaatti baroodaa jedhan. Haadhan ta'e noolaan Gaddalee hin fudhu jedhe. Har'allee galgala irraa hin fudhadhu afaan bahee jedhaa ture. Ammallee hin fudhadhu jedhaa ture. Sagalee ol kaa waan ta'eef hin dhaga'uu hiddan malee ani jaarsummaa warra Dubaay tana dura itti salphadhe. Uma akkanaa dura itti salphadhe.
mana dhaqeetini hulaana irraa banuu didanii an dubbii biyya kanaa keessa hin seenuu jedhe jara nama dirqina bakka. Harka sagaltamii warri Dubaay ka jedhe isaayyuu sagaltamii sagal hattuu fi kijibdu jedhe warri Dubaay awwala ka jedhe isa mana kana keessa jedhe yaadadha. Indee waa jechuu keessa. Ustaaz Abu Yahya. Maarra jaarsi mucattiin laakkayatte dameen silaan waliin hin dubbatti jenneen laakkayanne cinaan takka keessaa utaalte kuno paarlaamaa keessaa utaalte buute. Mucattilleen utaalte obboleessa mucattii malee hoomuu hin jiru. Mucattii eebbisa bakka maal goonaare rabbi haa fixu. Dubbii namni hunduu shabaafanii akka ture dhibba jira gaa'e. Ustaaz na dhagee. Abdii walii gallaa qoyaa. Bakka kana lakki. Dhaggeeffadha yaa jiran callisaniituma jaarsu maanguddollee yoo afaan tokko hin dubbanne bar qiyaama waliin galamu dubbiin gargalaati hooma wal fakkaataa haasoftan. Mucayyoon tun dhugumaan haquma ofii barbaaddi mallaquma ofii kiisa ofiitti argachuu barbaaddi taanan maanguddoo amma siyyaamtan gurguddaa kanaa miti durriyyeen kanarraa yoo geessitee faqasii barbaaddi taanan fudhatuu danda'uu qabdi kana kanamaa ittiin himne sin takka jedhe. Lammaffaa warri maanguddootillee mootu ofii wal mormuu osoo hin taane haqa kee haqaan barbaaddi.